Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti Ameen. Nageenya araara Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan Kiristoosin kiristaana kan jedhamtan akkam jirtu akkamiin nageessanii Ameen. Kadhaan haala keenya dubroo Maaraamii eegumsa ergamoota Waaqayyoo jaalalli luqabootaa nu waliin haa ta'u. Akkuma beekamu barnoota mana amantaa kiristaanaa warreen mana kiristaanaa ta'anii barachuu hin dandeenyeef karaa sooshaal miidiyaa kanaatiin kan isinii dabarsaa jirru akkuma itti fufetti jira. Ji'oottan darbee barumsaa amantaa barachaa turreerraa itti aanee icciitii utubaalee amantaa 5 keessaa icciitii Sillaasee, icciitii Foonummaa, icciitii Cuuphaa isinii dabarsin ture. Har'a immoo kutaan kuni kutaa icciitii qurbaanaatidha. Mee qurbaanni maalidha? Viidiyoo kana sheer gochuu hin dagatinaa. Warri subscribe gochuudhaan yaada keessan naa kennaa. Qurbaana jechuun mee maali kiristaanotaa? Qurbaana jechuun Waaqayyoof kan dhiyaatu, Waaqayyo irraa kan dhiyaatu jechuudha. Qurbaana jechuun Waaqayyo irraa kan dhiyaatu, Waaqayyoof kan dhiyaatu jechuudha. Waaqayyo irraati Waaqayyoof kan dhiyaatu. Laalaa Waaqayyoof kan dhiyaatu, Waaqayyo irraa kan dhiyaatu. Waaqayyo irraa kan dhiyaatu gaafa jennu, Waaqayyo irraa kan dhiyaatu gaafa jennu kennaa inni kennirraati. Arjummaa isaarraa kan argannirraati. Kan inni kennirraati deebinee kan dhiyeessinu. Waaqayyoof kan dhiyaatu gaafa jennu immoo ilma namaa qofatu aarsaa dhiyeessa. Qurbaannis barnoota qurbaana ilma namaa bicha barata. Ilma namaatiifidha kan hin kenname waan ta'eef sirna kanaatiin kan dhiyaatu jechuudha. Deebi'ee mee Waaqayyoof kan dhiyaatu jechuun maal jechuudha? Waaqayyoof kan dhiyaatu jechuun keenya maal jechuudha yoo jenneen tokko bara kakuu moofaa keessaa qurbaana dhiyeessuu fi beellada irraa, allaattiiwwan irraa, kuduraalee irraa, sanyii midhaanii irraa aarsa saayisanii dhiyeessaa turaniiru jechuudha. Waaqayyoodhaaf dhiyeessaa turaniiru. Itti aanee icciitiin kun immoo kan eegale immoo bara kakuu moofaa keessaa haa ta'u malee yommuu seera qurbaana kana raawwatanii Waaqayyo irraa dhiifama yeroo eebbaa fi araaraa yeroo argachaa turanii qurbaanni kun gosoota 3 of keessaa qabaa jedha. Bara kakuu moofaa keessaa qurbaana kana Waaqayyoof dhiyeessaa turaniiru jechuudha. Waaqayyoof kan dhiyaatu jechuun keenya kan jechuudha. Waaqayyoof dhiyeessaa turaniiru. Nu fayyisi, nu gargaari, nu tuqsi jedhanii araara kachuudhaaf, eebba argachuudhaaf dhiyeessaa turaniiru jechuudha. Yoo kakuu moofaa keessaa jechuudha. Kakuu moofaa keessaa qurbaanni dhiyaachaa tureera jechuudha. Qurbaanni kakuu moofaa keessaati kun immoo beelladaa, kuduraa, fuduraalee adda addaa irraati dhiyaachaa tureera. Aarsaa ta'ee dhiyaachaa tureera jechuudha. Haa ta'u malee qurbaanni kakuu moofaa kun immoo 3 of jalaatti qaba. Gosa 3 of jalaatti qaba jechuudha. Gosa 3 qurbaanni kakuu moofaa gosa 3 of jalaa qaba jechuudha. Gosa tokko qurbaana ajajaa. Gosni tokko qurbaana ajajaatidha. Qurbaanni kun sabni Israa'el seeraa fi abboommii Waaqayyoo akka eeganii fi uummanni keenya karaa yookaan immoo uummanni sun karaa hangafa raajotaa karaa Musee kennameeraaf. Qurbaanni kunis deebee kutaa 3 of keessaa qaba. Laala qurbaanni gosa meeqa? Gosa 3dha. Gosni jalqabaa qurbaana ajajaatidha. Qurbaanni numti ajajaa kun immoo of keessaati kutaa 3 of keessaati qaba. Qurbaanni ajajaa kun kutaa 3 of keessaati qaba jechuudha. Tokko qurbaana guyyaa guyyaatti dhiyaatu. Qurbaana guyyaa guyyaatti ilata jennu jechuudha. Maqiddaasiin guyyaa guyyaatti kan dhiyaatu. Qurbaanni guyyaa guyyaatti dhiyaatu kuni seera ba'uu boqonnaa 30 lakkoofsa 7 hanga 9tti gaafa laallu Aroon ganamaaf galgalaa ixaana qurbaanaa ibsa akkan dhiyeessaa ture ni argina jechuudha. Guyyaa guyyaatti dhiyeessaa ture jechuudha. Akkuma nuti har'a guyyaa guyyaatti galata dhiyeessinu jechuudha. Tokko inni lammaffaan qurbaana torbeetti si'a tokko dhiyaatu.
Qurbaana torbeetti si'a tokko dhiyaatu gaafa jennu qurbaana guyyaa dilbataa dhiyaatu jechuudha. Inni kun seera Lewwotaa 24:5 hanga 9 jechuudha. Hanga 9 qurbaanni kun torbeetti akka inni dhiyaachaa ture ni argina jechuudha. Inni sadaffaan qurbaana waggaatti si'a tokko dhiyaatu. Qurbaana waggaatti si'a tokko dhiyaatu. Seera Ba'uu boqonnaa 30:10 Ibroota 9:7 irratti ni argina jechuudha. Inni kun qurbaana waggaatti si'a tokko dhiyaatu. Aarsaa waggaatti dhiyaatu jechuudha. Seenaa baay'ee kaasuu dandeenya. Guyyaa guyyaatti, torbeetti, waggaa waggaatti aarsaa dhiyeessaa akka turan ijoolleen Israa'el jechuudha. Egaa inni kun kutaan kun sadanii qurbaana ajajaa jalatti kan ramadamee jiru jechuudha. Qurbaana walumaa galatti Waaqayyoof kan dhiyeessinu yookaan Waaqayyoof kan dhiyaatu gaafa jennu kanneen kana ta'e qurbaanni ijoollee Israa'el dhiyeessaa turanii gosa 3dha. Gosni tokkoffaan qurbaana ajajaatidha. Qurbaanni ajajaa kun immoo kutaa 3 of jalaatii qaba. Qurbaanni lammaffaan immoo qurbaana fedhaan dhiyaatu. Qurbaana fedhaan dhiyaatudha. Qurbaanni gosa 3tu jira jennetti. Gosa tokko qurbaana ajajaa, 2 qurbaana fedhaan dhiyaatu, 3 qurbaana gaabbiitidha. Inni tokkoffaan qurbaana ajajaa. Qurbaana ajajaa kun kutaa 3 of jalaatii qaba. Kutaan lammaffaa immoo qurbaana fedhaatiin dhiyaatu, eeyyamaan dhiyaatu. Egaa kana jennu qurbaanni kun eenyullee osoo hin dirqisiisin namoonni kan dhiyeessan fedhii isaatiin jechuudha. Fedhiidhaan kan dhiyeessani. Laala fedhii isaaniitiin waan Waaqayyo isaaniif ooleef kennaa Waaqayyo isaanii kenneetii fi fedhii isaaniitiin qurbaana dhiyeessanii jechuudha. Fedhiidhaan. Qurbaana maalidhamni? Qurbaana fedhiidhaan nyaatu jechuudha. Qurbaana fedhiidhaan nyaatu jechuudha. Qurbaanni fedhiidhaan nyaatu kun immoo innis immoo kutaa 3 of jalaatii, kutaa 4 of jalaatii qaba. Qurbaanni fedhiidhaan nyaatu kun immoo kutaa meeqa? Kutaa 4 of jalaatii qaban immoo jechuudha. Kutaan tokko oolmaa Waaqayyoof fedhiidhaan dhiyeessan yookaan silatii jechuudha. Oolmaa Waaqayyootiif. Oolmaa Waaqayyootii fi fedhaan kan dhiyeessan silatii. Maal jedha? Daawit 80 faarsaa Daawit 85 miiratihin lammixaru bizunoonnaa maariin jedha. Maariin jedha. Inni kun waan Waaqayyo isaanii godhe. Si oolmaanni oolee fi fedhiidhaan qurbaana dhaqanii dhiyeessanii jechuudha. Qurbaana dhaqanii dhiyeessanii. Fakkeenyaatiif macaafa Saamu'eel tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 1 gaafa ilaallu Haannaan akkamittiin akka isheen dhiyeessaa turte. Haannaan aarsaa isheen dhiyeessite ni ilaalla. Kanaatiif inni kun maalodha? Qurbaana fedha gaafa jennu kennaa Waaqayyoo sii kenne, oolmaa Waaqayyoo siif ooleef kan itti kennitu jechuudha. Inni lammaffaan qurbaana ragaa ba'iinsaa dhiyaatu. Qurbaana ragaa ba'iinsaaf dhiyaatu. Ammas immoo Haannaan haati Saamu'eel waan argatteef aarsaa dhiyeessaa turteetti jechuudha. Inni kun immoo qurbaana ragaa ba'iinsaatidha. Ragaa ba'iinsaa. Inni kun qurbaana jedhama. Qurbaana jedhama. Inni kun qurbaana ragaa ba'iinsaa jedhama. Waan Waaqayyo sii godhe sana ragaa bahuudhaan kanatti gootu jechuudha. Inni sadaffaan fayyina argatanii fi aarsaa qurbaanaa taasisu ture. Seera uumamaa 8:20 irratti Noohin gaafa dhaqxanii ilaaltanii fayyina argatanii du'arraa baraaramanii badiirraa baraaramanii kana maal godhanii? Aarsaa dhiyeessanii jechuudha. Kanaatiif qurbaana fedhiidhaan dhiyaatu jalatti inni sadaffaan qurbaana fayyina argataniif dhiyeessaa jechuudha. Inni arfaffaan qurbaana fedhiidhaan dhiyaatu jalatti kan ramadamee jiru kaka'umsa ofiitiin qurbaana dhiyeessu. Kaka'umsa ofiitiin kana gochuun qabaa. Mana Waaqayyoof kana gochuun qabaa. Mana isaa ijaaruun qabaa. Kiristaanotaaf kana gochuun qabaa. Maqaa Waaqayyootiin kana raawwachuun qaba jedhanii kan dhiyeessanii jechuudha. Inni kun qurbaana fedhiidhaan dhiyaatu jedhama. Mitswaatis jennee yerootti ilaallutu ni jira jechuudha. Inni sadaffaan qurbaana gaabbiitidha.
Qurbaanni gaabbii kunis immoo kutaalee of jalaatii qabu qaba. Qurbaana gaabbii gaafa jennu aarsaan qurbaanaa kun namoonni cubbuu hojjetanii cubbuu isaanii amananii dhiifama Waaqayyoon gaafachuuf aarsaa qurbaanaa gaabbii qopheessanii dhiyeessu turanii jedha seera Lewwotaa 6 jechuudha. Kan kan laalaa waa'ee isa kakuu moofaa laalaa kakuu haaraatti hin dhufne kakuu moofaa laalaa jirra. Qurbaana isaanii kakuu moofaatti fayyinaati walumaa galatti fayyina fooniitii fi barakatiidhaa fi fayyina argatan sanaaf kan isaan dhiyeessaa turan jechuudha. Walii gala jechuudha. Waa'ee kakuu moofaa kakuu haaraatti hin ceene. Qurbaana kakuu moofaati kan nuti ilaalamu. Qurbaana jechuun maal jechuudha inni Waaqayyoof kan dhiyaatu jechuu. Waaqayyoof kan dhiyaatu Waaqayyoo irraa kan dhiyaatu jennee jedhamti. Waaqayyoof kan dhiyaatu jechuun maal jechuudha yoo jenne bara kakuu moofaa keessa beelladarraa kuduraa fuduraarraa kan dhiyaatudha. Innis gosa sadiidha jenne. Gosni tokko qurbaana jajaa, gosni lama qurbaana fedhaan dhiyaatu, gosni sadi qurbaana gaabbiitidha. Qurbaanni jajaa kutaa 3 of jalaatii qaba. Qurbaanni fedhiidhaan dhiyaatu kutaa 4 of jalaatii qaba. Qurbaanni gaabbii dhiyaatu immoo inni kunis kutaa of jalaa qaba jechuudha. Inni kunis qurbaana gaabbii jechuun ijoolleen Israa'el gaafa cubbuu hojjetanii cubbuu isaaniitiif akka Waaqayyo dhiifama isaanii godhuudhaaf foon isaanii san adabaan akka rukunne dhibeedhaan akka rukunnee fi gara mana Waaqayyootti deemanii aarsaa dhiyeessaa kan turanidha jechuudha. Egaa haa ta'u malee mee qurbaanni kakuu moofaa kun yoom eegale? Qurbaanni kakuu moofaa kun yoom eegale gaafa jenne ilaallu tokko balleessaa namaa yookaan balleessaa Addaam irraati eegale jechuudha. Addaam erga baddaleetii booda Addaam erga yakka hojjetee booda qurbaanni eegalame. Macaafa Kuffaalee boqonnaa 5 irratti Addaam ni balleesse qurbaanas ni dhiyeesse nuun jedha jechuudha. Qurbaanni yoom eegale isa jedhuu fi qurbaanni kakuu moofaa yoom jalqabame ka jedhuu fi Addaam irraa jalqabe jechuudha. Addaam irraa maal ta'e jalqabe jechuudha. 2 balleessaa duraaniin asi. Balleessaa duraanii as jechuun immoo balleessaa Addaam balleessetti immoo aaneetu immoo jira. Aabeelii fi Qaayil aarsaa dhiyeessaniiru yookaan qurbaana dhiyeessaniiru jechuudha. Qaayilis Aabeelis dhiyeessaniiru jechuudha. Kanaatiif qurbaanni kakuu moofaa keessaa tokko Addaam irratti 2 ijoollee Addaam irraati itti fufee jechuudha. Haa ta'u malee qurbaanni kakuu moofaa maal irraati dhiyaachaa ture? Qurbaanni kakuu moofaa maal irraati Waaqayyoof dhiyaachaa ture kan jennu tokko beellada irraa, allaattiiwwan irraa, kuduraalee, fuduraalee irraa, sanyii midhaanii irraati dhiyaachaa ture jechuudha. Haa ta'u malee bifa kamtummoo dhiyaataa ture? Bifa kamtummoo dhiyaachaa ture qurbaanni kakuu moofaa yoo jenne kan nagaa yookaan immoo kan gargaarsaa, kan fayyinaa, kan galataa, kan cubbuu fi kan gaabbii ittiin argatan kanaaf kan kanatu kanaaf dhiyaachaa ture jechuudha. Bifa kanaatiin har'a qurbaana nageenyaatidha. Har'a qurbaana fayyinaatidha. Har'a qurbaana tasgabbiiti akka ittiin dhiyeessaa turaniiru jechuudha. Faayidaan inni laatu qurbaanni kakuu moofaa kun maaloodha? Faayidaa inni laatu qurbaanni kakuu moofaa kun maaloodha yoo jenne tokko fayyina foonii. Qurbaanni kakuu moofaa faayidaansa tokko fayyina foonii ittiin argachaa turan jechuudha. Fayyina fooniis ni gala walii gala. Fayyina foonii 2 araaraa fi nageenya yeroodhaaf tariitii biyya turetti ka'e lolatutti ka'e tokkummaa dhabee yoo ta'e inni nyaata. Kanaatiif araaraa fi nageenya yeroo dhaabame sanatti akka deebi'u jechuudha. Ni dhiyaata jechuudha. Inni kan biraa yookaan immoo sadaffaan arjoomina foonii lafarratti yeroodhaaf argachuudha. Arjoomina foonii yookaan barakatii qe'ee keessatti akka guutamuu fi arjoomina foonii yeroo barbaadame sanatti akka argamuuf ni dhiyaata jechuudha. Arfaffaan abdii abbootii argachuudhaaf. Abdii abbootii kan jennu abbootiin keenya biyya abdachiifatan qabu yookaan abdachiifataman qabu isa dhaaluudhaaf isa abbootii keenya waadaa galte nuun dhowwatii yaa Waaqa jedhanii qurbaana dhiyeessaa turaniiru jechuudha. Egaa walumaa galatti qurbaanni kakuu moofaa tajaajila mana amantaa fi kan dhiyaatu yoo ta'u gonka fayyinaa jireenya bara baraa kan kennu hin turre jechuudha. Qurbaanni kakuu moofaa kun walumaa gala kan inni fayyadaa ture fooniif qofa malee lubbuun fayyannee jechuudha. Lubbuu hin fayyanne jechuudha.
Kanaatiif qurbaanni kun maal jedhama? Waaqayyoof kan dhiyaatu ture. Waaqayyoof kan dhiyaatu ture. Nageenyaaf tasgabbira. Garuu lubbuu isaanii fayyaduu hin dandeenye. Foon qofaan fayyadamanii jechuudha. Haa ta'u malee egaati waaqayyoorraa kan dhiyaatu jechuun maal jechuudha? Waaqayyoorraa kan dhiyaatu jalqaba irratti maal jenne? Waaqayyoof kan dhiyaatu waaqayyoorraaf kan dhiyaatu jenneerra miti. Waaqayyoof kan dhiyaatu jennee zarriirra. Amma immoo waaqayyoorraa kan dhiyaatu jechuun maal jechuudha yoo jenne tokko tokko ilaalla. Egaati bara kakuu haaraa keessaa qurbaana fayyinaa bara baraa kennuu kan nu qopheesse gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Qurbaanni suni qurbaani kakuu moofaa qurbaana yeroodhaan lafarra turuutidha. Garuu booda duuni nafu. Qurbaanni kakuu haaraa garuu bara baraatiif kan ittiin jiraannu taa'ee yookaan godhee kan nu kenne gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Mee qurbaanni kakuu haaraa maal fakkaata? Amma sila kan moofaa ilaallemti. Mee qurbaanni kakuu haaraa maal fakkaata isa jedhu tokko ni ilaalla. Tokko qurbaana kakuu haaraa kan jalqabame Kiristoosiitiin jalqabame. Qurbaanni kakuu moofaa Addaamiin jalqabame, Addaam jalqabaatiin qurbaanni kakuu haaraa Addaam lammaffaa Kiristoosiin jalqabe jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 irratti ni arganna jechuudha. Gaafa guyyaa kamisaa galgala mana Alaazaaritti gooftaan keenya duuka buutota isaa akka qorroban taasise jechuudha. Duuka buutonni isaa akka qorroban taasise. Qurbaana jalqabaa gooftaatu kan kakuu haaraa jechuudha. Qurbaana kakuu haaraa jalqabaa daagimaawii Addaam yookaan Addaam lammaffaan duuka buutotaa mana Alaazaaritti qorrobsiise guyyaa kamisaa galgalaa jechuudha. Qurbaanni kakuu moofaa jalqabaa immoo Addaam jalqabaatiin. Qurbaanni kakuu moofaa Addaam jalqabaatiin. Qurbaanni kakuu haaraa Addaam lammaffaa Kiristoosiitiin eegalee jechuudha. Egaati jarreen kun immoo qurbaanni kakuu haaraa kuni of jalaati wantoota qaban qabu. Tokkoffaani foon lubbuun adda bahe kan balaafama itti makame foon ilma waaqayyoo dhiiga ilma waaqayyooti jechuudha. Kana jechuun foon lubbuun adda bahe jechuun yookaan kan lubbuun keessa hin jirre kan balaafamni itti makame jechuun abidda kan qabu jechuudha. Malakotaawwii isa jennu jechuudha. Malakotaawwii kan qabu jechuudha. Fakkeenyaatti seera ba'uu 12 irratti gaafa deebitanii ilaaltanii maal jedhaa? Museedhaan hoolaa tokko qaladhaa. Hoolaa sana immoo waaddii isaa malee dheedhii nyaatinaadha. Waaddiin maaludha jechuudha? Abidda qaba jechuudha. Kan abidda qabu jechuudha. Foon sana immoo maal godhe? Hin bulchiina nyaadhaa jedhe. Kun misira qurbaanii icciitii qurbaana kakuu haaraatidha jechuudha. Kanaatiif foon ilma waaqayyoo dhiiga ilma waaqayyoo nyaannaa kakuu haaraatti. Kakuu haaraatti jireenya bara baraa jiraachuudhaaf akkuma ilmi namaa nyaata nyaatee jannata keessaa bahe nyaata nyaatee immoo deebuu qaba jechuudha. Nyaata nyaatee jannatatti deebuu qaba jechuudha. Namni nyaata kana nyaanne jannata kan galle gilsiidha. Namni foon ilma waaqayyoo dhiiga ilma waaqayyoo hin dhugne jannata afaanumaatiin propagaandaadhaaf afaaniitiin ani jannatan gala jedhee yoo lallabeen ala hin galu bafis. Maaliif? Gooftaa jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:53 hanga 58tti namni foon koo nyaatee dhiiga koo dhuge jireenya bara baraa qaba. Namni foon koo nyaanne dhiiga koo dhugne maal hin taane? Jireenya bara baraa hin qabu. Namni foon koo nyaate dhiiga koo dhuge hin du'u. Yoo du'e iyyuu anatu kaasaa jedheetu madiina alam gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera jechuudha. Kanaati jireenya bara baraa galuudhaaf zalaalemaawwii taatee jiraachuudhaaf qurbaanni kakuu haaraa dirqamsi barbaachisaa jechuudha kiristaanaa. Lammaffaan tokkummaa Kiristoos waliitiin argamna. Nu argamsiisa qurbaanni kakuu haaraa tokkummaa Kiristoos wajjiniitiin nu arga tokko taane Kiristoos wajjiniitiin. Kiristoos nu keessa jiraatan Kiristoos keessa jiraannu. Ani abbaa keessa kan jiraadhu isin mana keessa jiraadhaa jedhe. Anis immoo isin keessa jiraadhaa jedhe. Kanaati tokko Kiristoos wajjiniin tokko taana jechuudha. Kiristoos wajjiniitiin tokko taana jechuudha. Inni sadaffaan jireenya bara baraa argamsiisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:55 jireenya bara baraa kan daangaa hin qabne argamsiisa qurbaanni kakuu haaraa jechuudha. Innis immoo fooniif dhiiga gooftaa akka ta'e ilaalleerra. Arfaffaan cubbuu ni balleessa. Cubbuu ni haqa. Girgiddaa cubbuu sana ni cabsa. Girgiddaa cubbuu ni cabsa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:59 girgiddaa cubbuu diigeetu jireenya bara baraa argatta. 5 aarsaa fi rakkina inni fannoo irratti arge sana nu yaadachiisa. Rakkina inni fannoo irratti arge qurbaanni kakuu haaraa gaafa fudhannu sana gaafa nyaanne dhugnu sana makaraanni fannoo irratti arge girraanni fannoo irratti arge sana ni yaadannaa isa yaadachaatu ni furannaa jechuudha.
tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11:24. Jaaffaan fooniif dhiiga isaa isa dhugaatiidha. Dhugaatii yookaan immoo isa riilisa ta'e jechuudha. Fooniif dhiiga isa dhugaadha. Deebi'ee 8ffaan icciitii qurbaanaa warra Waaqa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti amananiif kan laatamudha. Icciitiin qurbaanaa kakuu haaraa kan inni kennamuuf eenyuufidha? Warra maqaa Abbaatti, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutti amanani. Warra Gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan qofaaf kennama jechuudha. Warra amanneef hin kennamu jechuudha. Fakkeenyaaf seenaa Aaroos gaafa ilaaltanii Aaroos waan hin amanneef garaasaa keessaatiin maal akka ta'e hin beeku seenaasaa. Kanaatiif haala kanaatiin. 9ffaan warra jireenya gaabbii fi of bitaniif laatama. Jireenya gaabbii cubbuu addunyaarraatii of fu'anii walaba of baasanii deebaniif ni laatama jechuudha. Ni laatama jechuudha. Ni 10ffaan icciitiiwwan hundumtuu fooniif dhiiga isaatiin chaappaa. Icciitiin hundumtiyyuu misir hundumtiyyuu misir icciitiin cuuphaan, icciitiin gaabbiin, icciitiin meeroniin, icciitiin qandiiliin hundumtiyyuu kan inni ittiin golobamee maataba godhatu fooniif dhiiga Gooftaatinidha jechuudha. Hundumtuu isaan xaqalalama jechuudha. Isaan ala hin jiru kaa. Fooniif dhiiga Gooftaatiin ala hin jiru kaa. Fayyineera namni fooniif dhiiga Gooftaa fudhate fayyeera. Jireenya bara bara kan isaati. Garuu fayyina isaa guyyaa guyyaatti hojjetaa deema. Kaleessa fayyeeradee har'a cubbuu hojjetu. Si'a tokko fayyeera akka lammata cubbuudhaan hin kufneef immoo of eegaa jechuudha. Eegaatiin qurbaana kakuu moofaa kakuu haaraa fakkeenya dubbatame. Qurbaana kakuu moofaa keessatti qurbaana kakuu haaraatiif fakkeenya dubbatame gaafa ilaallu tokko lubummaan Malkiiseedeq Gooftaa keenya Yesuusin fakkeeffama. Kakuu moofaa keessatti lubni Malkiiseedeq tureera miti seera uumama boqonnaa 14 lakkoofsa 17 tureera Malkiiseedeq. Inni immoo fakkeenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Abrahaam aarsaa qurbaanaa wayinii fi buddeenaa ibiste jechuudha. Malkiiseedeqiif dhiyeesseera jedha. Malkiiseedeqiif dhiyeesseera. Kana jechuun Abrahaam sabaan biddeen yookaan ibisti qulqulluu foon Gooftaa keenyaan wayiniin qulqulluun kabajamaa dhiiga Gooftaa keenyaan ni fakkeeffama jechuudha. Biddeen suni ibistiidhaan fakkeeffama. Wayiniin suni dhiiga Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fakkeeffamu yoom kakuu moofaa sana keessaa jechuudha. Inni kan biraa haa ta'u qurbaana Malkiiseedeqiin dhiyeesse gaafa ilaalle sammaati deebi'ee hoolaa Faasigaa. Qurbaanni kakuu haaraa kun hoolaa Faasigaa jedhama. Seera boqonnaa 12 isan silasiin jedhe lakkoofsa 15 kaasaatti ilaalama. Bara kakuu moofaa keessaa qurbaanni kun qurbaana ajajaa ture. Namoonni beelladoota qaban keessaa jabbii, elmoo, hoolaa ayyaana Faasigaa kana waggaatti kabajuuf ni dhiyeessu ture. Dhiiga jabbii immoo yookaan hoolaa balbala isaaniitti ni dibu. Balbala isaaniitti ni dibu. Qurbaana dhiyeessan sanaa jechuudha. Foon isaa immoo ni nyaatu. Kun immoo qulqulluu foonii fi kabajamaa dhiiga Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin ni fakkeeffamaa ture jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Aarsaa dhiyeessuun foon isa aarsaa dhiyeessan sana ni nyaatu foonsaa. Dhiiga isaa immoo balbala irratti ofittis immoo ni dibu ture jechuudha. Inni kun fakkeenya dhiiga Gooftaa foon Gooftaa kakuu haaraadhaaf dubbatame jechuudha. Inni karaa biraa nyaata mannaa fi bishaanii dhagaa keessaa bahe. Nyaata mannaa samiirraatii bu'aa fi ture bishaan dhagaa keessaatii ba'aa ture. Sabni Israa'el gara biyya isaanii Kana'aanitti yommuu deebi'anii duumessaan marfamanii cuubamuun nyaanni mannaa samiirraa nyaatanii bishaan immoo dhagaa walakkaa burquun dhuganiiru. Icciitiin kun immoo mannaa samiirraa bu'ee nyaata qulqulluu foonii fi foon Gooftaa fi bishaan dhagaa keessaa burqisuun immoo dhiiga Gooftaatiin fakkeeffama jechuudha. Ibistii samiirraa bu'ee nyaatanii kanaan galanii. Bishaan dhagaa keessaati yookaan kattaa keessaa isaanii burqe dhuganii Kana'aaniin galani. Kana'aanii yeroodhaaf kennamteefi jarri Israa'el warra fooniitiifidha. Israa'el warra lubbuutiif nuuf immoo kan kennamu immoo foon Gooftaa samiirraatti gadi bu'ee dhiiga Gooftaatu nuu kennamaa jechuudha. Inni kun kan kakuu haaraadhaaf fakkeenya fakkeeffame jechuudha. Qulqulluun foonii fi kabajamaan dhiiga Gooftaa maalirraa qophaa'ame?
kan kakumoofaa beellada irraatti qophaa'a jenneerra miti. Beelladaa fi beellada kuduraa fuduraalee irraa qophaa'a. Kan kakuu haaraa maalirraa qophaa'a yoo jennee ilaalle gooftaan keenya mana Alaazaaritti duuka bu'oota isaa fi gaafa guyyaa kamisaa nyaata qamadii irraa qophaa'e. Nyaata maalirraa qophaa'e? Qamadii irraa qophaa'e. Nyaata qamadii irraa qophaa'e ol fuudhee eebbisuuni inni kun bor isinii fi foon koo kutamuudha nyaadhaa jedhe. Yoom? Bor jimaata. Bor isinii fi foon koo isa kutamuudha maal godha? Nyaadhaa jedheen. Maa eessatti? Mana Alaazaar. Biddeen sun yookaan birsiin sun maal qophaa'e? Qamadii irraa kan qophaa'e jechuudha. Waynichaas ol fuudhee eebbisuun dhiigni koo borii dhangala'u isa kanaa isas dhugaa jechuun qulqulluu fooniif dhiiga isaa qamadiif wayinii irra akka qophaa'u barsiisuun hundeessa jechuudha. Har'as dhiigni gooftaa wayinii irraati, foon gooftaa qamadii irraati qophaa'eetu eessatti lawwatama? Magdasii keessatti lawwatama. Jijjiiramee foon gooftaa dhugaa, dhiiga gooftaa isa dhugaatti ni jijjiirama jechuudha. Jijjiirama jechuudha. Egaati qulqulluun foonii fi dhiiga isaa qamadii fi wayinii irraa akka nu qopheesse ilaalleerra. Yohaannis 19 Maatewos 26 raajii dubbatames akka raawwatame agarreerra jechuudha. Egaati walumaa galatti icciitii qurbaanaa raawwachuuf kiristaana tokko irraati maaltu eegama? Icciitii qurbaanaa raawwachuuf maaltu nurraati barbaachisa? Tokko gaabbii, kadhannaa, sagadaa, tsooma jarreen kanatu barbaachisaa jechuudha. Tokko amala waaqummaa Kiristoositti amanuudha. Amala waaqummaa Kiristoos amanuu inni dhuguma ilma Waaqayyoo abbaa jiraataa bara baraatidha itti amanuudha. Namni foonii fi dhiiga gooftaa fudhatu waaqummaa waliin akka walsimsi ta'uu isaa fi qulqulluu foonii fi kabajamaa dhiiga isaa yaadannoof osoo hin ta'in isa dhugaa fayyina bara baraa kan kennu ta'uusaa hubachuu qaba. Amma warra yaadannoo dhamti ortodoksii yaadannoo dhamti jireenya bara amaanaawii jireenya bara baraa kenna jennee tamannamsi. Jireenya bara baraa nuu kenna waan ta'eef jireenya bara baraa kenna jennee amanuudha. Inni kan biraa foonis ta'ee jireenya hafuuraa qulqulluu ta'uun dhiyaachuu. Fooniinis qulqulloofnee dhiyaachuu. Jireenya hafuuraatiin jechuun immoo gaabbii galanii qulqullaa'anii dhiyaachuudha. Fooniin qaama ofiin qulqulleessuu, huccuu ofii miiccachuu, jireenya hafuuraa waan immoo gaabbii galuudha. Sa'aatii 18 soomuun dhiyaachuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa kamisaa galgala sa'aatii 9tti dhiphina fannoo 13 erga raawwatee tureeta. Waliigala galgala fi hanga dhaqee sa'aatii fannootti sa'aatii 18. Kanaaf kiristaanni tokko foon dhiiga gooftaatti dhiyaachuu maal gochuu qaba? Sa'aatii 18 soomuu qaba jechuudha. Soomuu qaba, dhagna isaa qulqulleessuu, lubbuudhaan immoo gaabbii galeef qulqulleessuu ni qaba jechuudha. Egaa icciitii kennaa icciitii qurbaanaa raawwachuun argamu. Kennaa qurbaana fudhachuudhaan nuuf argamu maal jennee ilaalle tokko Waaqayyo wajjiniin tokkummaa arganna. Waaqayyo wajjin maal arganna? Tokkummaa arganna. Foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu ana wajjiniitiin jiraata waan jedheef Kiristoos wajjin tokko taana jechuudha. Namni qurbaana fudhate yookaan namni qorroobe Kiristoos wajjin tokko ta'a. Warri fudhannee tokko hin taane jechuudha. Akka isaan ta'an Waaqayyo nu haa gargaaru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:56 qulqulloota waliinis qaama tokko taane waliin tajaajillaa jedha Roomee 12 irratti. Qulqulloota wajjin tokko taane qulqullichi Phaawulos. Kanaatiif namni dhiiga gooftaa foon gooftaa fudhatee nyaatee dhugee malu Kiristoos wajjin tokko ta'a jechuudha. Tokko. Lama firii hafuuraa nuuf baay'ata. Kennaan hafuuraa maal ta'a? Dachaadhaanii nuuf baay'ata jechuudha. Anaan jiraadhaa, an jirma wayiniiti. Isin immoo dameewwanidha. Anaatti ala homaa gochuu hin dandeessan. Anaan kan jiraatu anis isa waliin kan jiru firii baay'ee buusaa jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15. Anaatii fi Kiristoos wajjiniin tokko taana jechuudha. Inni kan biraa sadaffaa irratti dhiifama cubbuu ni arganna. Cubbuu baay'ee yoo qabaannee bareedduu cubbuu hojjennee dhiifama cubbuu maal goona? Ni arganna jechuudha. Dhiifama cubbuu dhiiga koo kakuu haaraa dhangala'uu isa kanadha jedha. Dhiifama cubbuuf jedha.
dhiifama cubbuuf dhiigni koo dhangala'u ni kakuu haaraa kanadhe gooftaan. Kanaatiif cubbuu kee barbadeessuu barbaadde gara qurbaanaatti dhiyaachuu jechuudha. Cubbuu isa baay'eetti sana jechuudha. Inni kan biraa jireenya bara baraa ittiin arganna. Maaliin qurbaanaan jechuudha. Amma namni qorroobe tokko faayidaa maal arganna yoo jenne tokko Waaqayyo wajjin tokkummaa arganna, 2 firii hafuuraan nu baay'ata, 3 dhiifama cubbuu arganna, 4 jireenya bara baraa arganna. 4 jireenya bara baraa arganna. Laala biddeenni jireenya anadha. Biddeena kana kan nyaatu ana waliitiin ni jiraata. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 6:35 ana waliitiin ni jiraata. Kanaati jireenya bara baraa arganna jechuudha. Jireenya xumura hin qabne arganna jechuudha. Jireenya xumura hin qabne arganna jechuudha. Inni shanaffaan du'aa ka'umsa kabajaa arganna. Foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa ni argata. Anis gaafa dhuma isa nan kaasaa jedha nan kaasaa. Laala namni fooniif dhiiga gooftaa fudhatee jiru tokko hin du'u jedheera. Yoo du'ee tariiti otoon beekin osoo beeku cubbuu hojjetee cubbuun sun du'aan yoo isa kaase anatu kabajaan isa kaasa jedha. Oolan isa kaayyoom yeroo tensaayizamuu ta'anii yeroo du'oonni du'a keessaatti ka'anii yeroo hundumtuu fardiidhaaf ka'u ati mallattoo qabda. Mallattoon kee dhiiga fi foon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mallattoon kee ati mallatteeffamteetta jechuudha. Ati mallatteeffamteetta. Kanaatiif icciitii kana raawwadhaa kiristaanotaa. Icciitii qurbaana kana jaalladhaa boqonnaa argattu jechuudha. Walumaa galatti kan nuti barachaa jirru icciitii utubaalee mana amantaa icciitii utubaalee amantaa 5nidha. 5 jechuun gaafa jennu icciitii sillaasee, icciitii foonummaa, icciitii cuubaa, icciitii qurbaanaa, icciitii du'aa ka'umsaa kana 5nidha. Amma kan nuti barannee 4 baranneerraa icciitii du'aa ka'umsaatu nuuf. Mee icciitiin du'aa ka'umsaa kun maaludha kan jennu isa baranneetu sanaan booda ammas koorsii biraatti immoo itti fufna jechuudha. Bara keessan Waaqayyo isiniif haa eebbisu. Nagaa lannaa tura.